Nyaata yookaan dhugaatii gubaa yookiin ho'aa fayyadamuun yeroo dheeraa booda akka kaansarii liqimsituu fiduu danda'u dhageettanii jirtu jedheen abdadha. Qorannoo yeroo dheeraaf hospitaala Xiquur Ambassaatti gaggeeffameen dhibamtoonni dhukkuba kaansarii liqimsituu parsantaan 68 Arsii fi Baalirraayii jedha. Akka qorannoon kun himutti sababni kanaan wal qabatu aadaa yookiin amala nyaata yookaan dhugaatii gubaa takkaa'uu ho'aa fayyadamuutiin wal qabata. Akkamitti kan jedhu yoo ilaalle yeroo nyaata gubaa fayyadamnu ujummoo liqimsituu gubee madeessa. Hogguu fayyu immoo gadaannisa ta'ee fayya. Seelii biraatiin jijjiiramaa jechuudha. Gubataa fayyaa waggoota dheeraaf hogguu turu gara kaansariitti jijjiiramaa jechuudha. Mallattoowwan yoo ilaalle kan dursanii mul'atan nyaata jajjaboo liqimsuuf rakkachuu, dhukkubbii qomoo walakkaa, gubaa laphee fi hir'achuu ulfaatinaati. Mallattoowwan erga hammaatee mul'atan ammoo dhangala'oo liqimsuuf dadhabuu, dhukkubbii yeroo liqimsaa, sagalee jijjiiruu, qaama sirriitti laafuu, qufaa fi dhiiga tufuudha. Maloonni ittiin mirkaneeffannu ammoo akkuma viidiyoo kanarratti argitan maashina endoskooppii jedhamuuni. Nyaata hangam ho'u dhiisuu qabna yookiin nyaachuu hin qabne. Nyaata arraba nama gubu sakandii 10f afaan keessa tursiisuun nutti ulfaatu, nyaata afuufataa nyaatamu, nyaata hurkii haalaan irraa ol ka'u, nyaata ibiddarraa bu'ee daqiiqaa 10 hin turin.